Qondaaltonni fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gaaffii araaraa simatanii isaan dhugumatti goota yeroo hundaati. Kabajamaa caffeen kunis akka naa galateeffatuun gaafadha. Mirgaa fi dantaa uummata keenyaa kabachiisuuf jecha tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuun uummata keenya hirmaachisuun karaa itti fufiinsa qabuun kan hojjetamu ta'a. Oduu teenya jalqabaatiin qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo jaalsanyii Nagaasaa afaan harka nagaa ol qabanii boqonnaa haarawaa qe'ee Oromootti waan saaqaniif isaan gootota Oromiyaa yeroo hundaatii jedhan pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa gama biraatiin waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroofaadhaan hoogganamu Oromiyaa keessa ammas balleessuuf dhaadatan. Obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa arra gaggeeffamaa jiru irratti dubbiiwwan jajjabaa dubbatan. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin gaazexeessitoonni 1,000 ol uwwisa miidiyaa kennuuf yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf jedhame. Waggaa 5 keessatti gaazexeessitoota 92 ol hiitee 54 biyyaa kan ariite Itiyoophiyaan amma gaazexeessitoota idil addunyaa biyya akka seenaniif hayyamteetti. Yaa'ii gamtaa Afrikaa dhufu irratti maaltu eegama? Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun konkolaachiftoonni biyyattii guyyaa irraa gara guyyaatti butamuun isa yaaddeessu waldaan konkolaachiftoota Itoophiyaa beeksise. Qaamni nageenyaa biyyattiitti eegumsa godhu waan hin jirreef eeddootaaf birrii 2,000 kaffaluudhaaf konkolaachiftoonni dirqamaniirus jedhe waldichi. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin buufanni sakatta'iinsaa yookaan keellaawwan seeraan alaa hanga birrii 30,000 uummata kaffalchiisaa turan cufamuuf jedhame. Oduun tun ministeera geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa Dr. Alamuu Simeetiin kan himame yoo ta'u, Alamuu Simee uummanni biyyattii keellaawwan seeraan alaa ofirraa buqqisuu qaba jechuun dhaamaniiru. Ministeerri kun ergaa cimaa uummataaf dabarsaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin humnoonni TPLF ji'ootaaf wal dhabaa turan jaarsummaadhaan araara buusuudhaaf walii galuun dhaga'ame. Kanaanis obbo Geetaachoo Raddaatii fi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el qaamaan wal arganii marii godhuudhaaf akka jiran odeeffannoo Maqalee irraa bahe ni agarsiisa. Dhimma kana ilaalchisuun qondaaltonni olaanoon mootummaa garee raayyaa miidiyaa hundeessan garicha keessatti ergaa dabarsaa jiran qabu AGM waan odeeffate isaas isin biraan gaha. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin qondaaltonni WBO jaalsanyii Nagaasaa afaan harka nagaa ol qabanii boqonnaa haarawaa qe'ee Oromootti waan saaqaniif isaan gootota Oromiyaa yeroo hundaatii jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gama biraatiin obbo Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu Oromiyaa keessaa ni balleessina jechuun dhaadatan. Obbo Shimallis Abdiisaa kana kan dubbatan yaa'ii caffee Oromiyaa arra gaggeeffamaa jiruttidha. Guyyaa irraa yaa'iin caffee Oromiyaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, yaa'icharratti obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa ji'oottan ja'anii dhiyeessaniiru. Gabaasa kanaan bal'inaan dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti haasawa taasisaniiru. Waggoottan 5 darban irra deddeebi'iin shanee Oromiyaa keessaa balleessuu qabna, balleessineerra, balleessuudhaaf jirra jechuun dhaadachaa kan turan obbo Shimallis Abdiisaa maqaa waraana bilisummaa Oromoos takkaa waamanii kan hin beekne obbo Shimallis Abdiisaa arra maqaa shanee jedhu dagachuun waraana bilisummaa Oromoo maqaa kaasuun waamaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo Obbo Shimallis Abdiisaa haasawa isaanii dhimma nageenyaa irratti yoo taasisan Oromoon itita aadaa fi duudhaa beekumsa ganamaatiin masakamee nagaa fi nageenya tiksaa jedhan. Ooltee bultee isaa keessattis nagaaf iddoo olaanaa kan kennu qofa utuu hin taane nagaan kan waaqaatis jedhee uummata amanuudha jedhan. Kanaafis yaa waaqa nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi jedhee kan darbeef galateeffachaa kan dhufuufis ni kadhata
jechuun dubbatan. Ummata nagaa jaallatu, nagaaf bulee nagaa as lallabuu fi nageenyi bu'uura waan hundaa ta'uu tolchee beekuudha jechuun Oromoon ummata nagaa jaallatu ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee waggoottan darban keessa qaamni hidhatee socho'u qe'ee Oromoo qe'ee kabajaa fi safuun beekamtu keessatti safuu cabsuun haadha hiyyeessaa boochiseera kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa kan horee dafqa isaa nyaachuu dadhabee gocha suukannee isaan irratti raawwatameera jechuun Oromiyaan gidiraa hamaa keessa turuu amananiiru. Gocha kana garuu waraana bilisummaa Oromoo irratti harkisaniiru. Yakka waraanaa qaamni nageenyaa isaanii Oromiyaatti raawwate garuu xiqqumaafillee osoo hin tuqin bira darban. Gocha kana qolachuudhaaf inumaa mootummaan harka tokkoon hojii olaantummaa seeraa kabachiisuutiif hojjechaa gama birootiin obsaa fi bilchinaan carraawwan karaa nagaa hunda dugugee itti fayyadamuudhaan waamicha yeroo adda addaatti irra deddeebiin dhiyeessaa tureera kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Kanaafis harka nagaaf diriirse mootummaan osoo hin dachaafatin daandiin nagaa filannoo hin qabu kan jedhu bu'uuraan itti amanee hojjechaa tureera jedhan. Uummanni keenya gidiraa guyyaa guyyaan irra gahaa jiru balaaleffachuun farda lugaamee qotiyyoo camadee gaammee baasee dargaggeessatti qambarii hidhee akka aadaatti waamicha nagaa taasisaa ture kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaas gaaffii uummata isaa eeyyantaa guutuudhaan fudhatee qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gaaffii nagaa simatan wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuun boqonnaan haara'uun saaqamuu danda'eera jedhan. Pirezidaantichim qondaaltonni fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo qawwee gadi qabanii gaaffii araaraa simatan isaan dhugumatti gootota Oromiyaa yeroo hundaati kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa jaalsanyiifaan gootota Oromiyaa yeroo hundaati jechuun caffee Oromiyaa akka isaaf harka dhawan gaafatan. Gatii kennuudhaan karaa nagaa filachuun waliigaltee araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mallatteessee jira. Qondaaltonni fi miseensonni waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii araaraa simatanii isaan dhugumatti goota yeroo hundaati. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kabajamaa caffeen kunis akka naa galateeffatuun gaafadha. Yeroo diinni jibbiinsa Oromootii fi sabootaatiin machaa'e keessaa fi alaan ilkaan nutti qaratu roorroo ummataa ofirraa deebisuudhaaf araaraan ummatatti makamuu caalaa aantummaa fi quuqama ummattummaa gochi agarsiisu hin jiru jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna waboo waamicha ummataatiif kabaja kennitanii nagaan dhuftan hundaaf maqaa kootii fi maqaa ummata Oromootiin ni galateeffataa jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa turtii ji'a 3 keessatti yeroo 11 caalaa waboo jaalsanyii galateeffataniiru. Mootummaan keenya humna waamicha karaa nagaa filatee galeef waliigaltee araaraa taasifame hojiitti hiikuudha irratti kan argamu yommuu ta'u, kanaafis ammoo koreewwan garaagaraa dhaabbatanii hojiiwwan haaromsaa gadi fageenyaan hojjetamaa jiru jedhan. Ajandaawwan dhimma biyyaa, dhimma misoomaatii fi nageenya keenyaa irratti waliigaluun milkaa'inaafis xiyyeeffannoon hojjetamaa kan jirudha jedhan. Pirezidaantichi mootummaan keenya ammas taanaan qaama waamicha karaa nagaa fudhatee karaa nagaa nan qabsaa'aa garaagarummaa jiru marii fi marabbaadhaan hiikuudhaaf waliigaltee araaraa raawwachuudhaaf fedhii qabu jiraannaan faayidaa uummata keenyaatiif jecha balballi keenya banaa ta'uu ibsuun barbaadaa jedha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qaama waboo galuu barbaadu kan simatu ta'uu ibsanii qaamota nagaan galuu hin barbaanne ammallee kan barbadeessinu ta'uu hubachuun gaariidha jedhan. Humna waamicha karaa nagaa fudhachuuf fedhii fi qophaa'ummaa hin qabne mirgaa fi dantaa uummata keenyaa kabachiisuuf jecha tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuun uummata keenya hirmaachisuun karaa itti fufiinsa qabuun kan hojjetamu ta'a. Yookaan kallattumaan waraana bilisummaa Oromoo galuu barbaadu kan simatan ta'uu ibsanii jaalmarroofaan yoo galuu didan ni barbadeessina jechuun dhaadatan. Oduu biraatiin gaazexeessitoonni 1,000 ol uwwisa miidiyaa kennuudhaaf yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf jedhame. Waggaa 5 keessatti gaazexeessitoota 92 ol hiitee 54 biyyaa kan ariite Itiyoophiyaan amma gaazexeessitoota idil addunyaa 500 caalaatu biyya seenuuf jira jechuun ibsa kenniteetti. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa gurraandhala 8 haga 9 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Finfinneetti gaggeeffamu irratti gaazexeessitoonni
1,000 ol uwwisa miidiyaa kennuudhaaf handhuura Oromiyaa Finfinneetti akka wal ga'an abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksiseera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa yaa'ichi milkaa'inaan akka xumuramuuf akkasumas ammoo uwwisa miidiyaalee haala addaatiin mirkaneessuudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa akka jiru ibseera. Kanneen keessaa gaazexeessitoota biyya keessaatii fi alaa walga'ii kana uwwisaniif abbaan taayitichaa pireespaasii kennuu, meeshaalee ogummaa isaanii haala addateen akka naqataniif hojiiwwan bal'aan hojjetamaa akka jiru abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksiseera. Hojiiwwan kunneen bu'a qabeessa taasisuudhaaf gumruka buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee, giddugala baajii gamtaa Afrikaatii fi waajjirri muummee abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa humna namaa gahaa ramaduudhaan sa'aa 24 tajaajila kennaa akka jiran abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibseera. Abbaan taayitichaa ibsa miidiyaaleedhaaf guyyaa kaleessaa laateen gaazexeessitoonni biyya keessaa 390 uwwisa miidiyaa kennuudhaaf yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti ni argamu jedhe. Akkasumas ammoo gaazexeessitoonni biyya alaa 530 yaa'ii gamtaa Afrikaa gabaasuudhaaf akka galmaa'an abbaan taayitichaa beeksiseera. Yeroo ammaa miidiyaaleen idil-addunyaa dhugaa lafarra jiru akka hin gabaasne uggurtee tan jirtu Itoophiyaan sababa yaa'ii gamtaa Afrikaatiin gaazexeessitootaa fi miidiyaalee idil-addunyaa simachaa jirti. Biyyattiin miidiyaalee bilisaa dabalatee namoota dhuunfaa yaada mataa isaanii akka hin kennanneef keessumaa gaazexeessitoota irratti dhiibbaa cimsitee wayita jirtutti ture. Gaazexeessitoonni 1,000 yaa'ii gamtaa Afrikaa gabaasuuf as jiranii kan jette. Abiy Ahmed aangootti dhufuu hordofee Itoophiyaatti xiqqoo dukkanni gaazexeessitoota irra turee fi miidiyaalee irra ture ifee ture. Haa ta'u malee oolee osoo hin buliin Abiy akkuma aangoo qabateen bara 2019 gaazexeessitootaa fi miidiyaalee biyyattiitti lafti dukkanaa'uu jalqabe. Akka CPJ'n guyyaa tokko dura ibsetti yoo ta'e Abiy aangoo qabatee bara 2019 irraa kaasee haga 2024tti yoo xiqqaate gaazexeessitoonni 92 ol hidhamanii 54 ol biyyaa baqatu. Biraatiin konkolaachiftoonni biyyattii guyyaa irraa gara guyyaatti butamuun isa yaaddeessu waldaan konkolaachiftoota beeksise. Itoophiyaatti qaamni nageenyaa eegumsa waan hin gooneef eeydootaaf haga birrii 2,000 kaffaluudhaaf konkolaachiftoonni dirqamaniiru jedhe waldaan konkolaachiftoota. Guyyoota muraasa keessatti konkolaachiftoonni 12 ol butamanii akka jiran waldaan konkolaachiftoota Xaanaa beeksise. Waldaan konkolaachiftoota Xaanaa akka jedhetti dhabamuun nageenya konkolaachiftoota fi imaltoota akka ajjeefamanii fi ukkaanfamaniif karaa saaquu dubbatee eegumsa nageenyaa dhabuu irraa kan ka'e konkolaachiftoonni eeydoota isaaniif taasisaniif qarshii 2,000 kaffaluudhaaf dirqamaniiru jedheera. Qaamni nageenyaa eegumsa waan hin gooneef eeyduudhaaf hanga birrii 2,000 kaffaluuf dirqamneerraa guyyoota muraasa keessatti konkolaachiftoonni 12 ol butamanii jiru jechuun taatee kanaan akka baay'ee gadde hima waldichi.